tokko yoo galame qawwee hiikkadhaa yoo jedhame hin hiikkannu jechuunis immoo ni jira. Kaleessa warri keenyi warri qabsoo eegale waan barbaadu argatee osoo hin taane ajajame jennaan ajaja guutuuf qawwee hiikkate. Har'a Oromoon keessumattuu dhaloonni qubee qaroon kunii waan barbaadu yoo argate malee ajaja guutuuf qofa qawwee hin hiikkatu jechuudha. Isa kanaaf wanti jiru erga biyya galamee waraanni bilisummaa Oromoo akka qawwee hiikkatu dhaaba isaarraa ajajni itti darbee jira. Haa hiikkatuumi ajaja. Hin hiikkatu yoo ta'e immoo jaarroleen isaa kaa biyya galteettu akkam haa taatu. Asirratti burjaaja'insa dhalatu oolchuuf jechanii siyyaamee jechuudha. Miiraan wanti hojjetamu hin jiru yookaan emotional taanee wanti hojjennu tokko iyyuu hin jiru. Haqa jiru walitti hinneetu yookaan waliin umuu yookaan immoo waliin dhaabbannee qabsootti fufuu. Yoo hin hiikkannu jenne na hubadhaa. Nagaa jennaan nagaa karaa nagaa galleennaan qawwee hiikkachuun dirqama. Hin hiikkannu lola itti fufnaa jennaan immoo jaarroleen keenya yookaan nu haaluu qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo inni hidhatee jiru waraana keenya miti jechuu qabu. Yoo kun dhufe ummanni Oromoo jaarrolee keenya dhaggeeffate nuti shiftaa taaneetu daggala jiraannaa jechuudha. Jechuu mitiire akkas jechuudha. Yookaan jaarroleen sun hiikkadhaa waan jedhan fudhattanii isaan waliin qabsoo karaa nagaa itti fufu. Yookaan haala kamuu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ajaja sana cabsee lola itti fufataanaan na waliin lolii jechuudha. Ni lolta yoo ta'e si lolchiisa rakkoon hin jiru. Yoosin hiikkadhaa bilisoomneerra hin feenu jettani ani immoo gafarsa leenca jaldeessa karkarroo booyyee bosonuu kuruphee weenni daggala jiruun bilisa baasaa jechuudha. Siniin galle isin bilisa bahuun barbaannu yoo jettaniyyuu qawwee kiyyan hiikkadhu leencaaf qeerransa kiyyan bilisa baasa. Mukti Oromootu bilisoomuu qaba. Wareegama kafalaa ture. Gudeelcha meeqa qirrinneetiniini diina danqaa ture. Isan bilisoomsa yoo ati bilisummaan feetu ta'e. Nu qawween hiikkannu. Namni nutti niine. Dhiigaaf lafeetiin hiikkanne. Eeyyee. Namni nutti dhen jiru, namni nurraa hiiku hin jiru. Kun ejjennaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii hundarra jiruuti. As qofaa miti jechuudha.